bakkuma jirtanii nageenyi rabbii isin bira haa jiraatu. Nu waliin mari'anna jechuu barbaadeeti. Wanni silaa godhuu qabnu ta waliin mari'annu hoo maali? Inshaallah gaa waanuma jiraati walumaa galattuu waan jiraati. Wanni jiraatu dubbii nuti itti jirru ta keessa jirru tanaa jechuudha. Dubbii tana waliin mari'achuuf dirqamee liifii tana seenuu hedduu muddamee seene. Garuu haa seenuu liifii seeneetiin jira inshaallah. Yaada yaaddo jechuu barbaadeeti. Reessa yookiin fayyuma iyyee gaas keessa baga nagaan dhufte seeni noorsi hin jenne. Taatan hunduu ol seenaa jabaadhaa koottaa isin hin ja'a. Hayyee. Manjira, assalamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi barakatuh. Jirra alhamdulillah galata rabbi akkamisin. Jirra galata rabbii kunoo isin akka Akkam numa jirtani? Ni dhagamti. Yaa miti duraan ni tolti yeetumaan hundeedhaan mari'adhee beekta. Mari'annaanis gurbaan ifiifuu akkasitti gaa ifiifuu mormii addaa takkan akkaasee ammana hayyaas dhaquun ooluu jeetumaan gaa itti dubbadhee ture. Saniif gaa inshaallah amma yoo haalli hojjete sin biraas numan dhufa akkan seerizaa nu nagabdi. Nin dhufa inshaallah ati immoo mana kee jirta? amma na kiyyaan jiraate hoo isa jirta. Bakkuma dalagaa takkan jira. Bakka dalagaatiin jira. Bareeda goote bilbila duuba. Hin cufanne. Bilbilli sun ni bade. Bilbilli san ni bade amma seen.